Obboleessi kiyya tokko farratti inni qaama uffachuudhaan qabu mirga kiyya yaraase dhaggeeffadhu. An akkattuu ijaabamtu laal garte morma kiyya mul'atu harka kiyya akkasitti qaba fooxaan qaba fuula qofaame. Uffanni Islaamaa shartii sadii qabanii beektaa miidhan. An shartii na barsiisuu dhufteeti. Daawwaa na godhu dhufte daawwaa sheekotii na goote na goote. Daawwaa fudhachuu qabde kaa ati daawwaa fudhachuu hin dandeettu. Fudhachuu hin barbaaddu daawwaa. Nin danda'a. Ana amantii Islaamarraa guddachuu hin danda'u obboleessa kiyya dhaggeeffadhu. Ati amma dubboonni dhuftee ajandaa kiyya narraa jijjiirtuuf na fuute moo na fuudhuu deemta. Hara gabaabaa. Sin fuunallee si fuudhuuf gaafii akkasii hin gaafatin dursumayyuu. Ana amma teetiif dhufe. Si galaami. Ana abriin irraa hin qabdu. Abriin irraa hin qabdu. Hagan takka abriin irraa hin qabdan. Sii taanaan maallaqa wajji abriin akkanne. Maallaqaan gafa dhunaa kanne abrii wanni feetuun akkanne. Sanaa jecha kan takka irraa hin qeebalan maallaqaan fala. Amantii Islaamaa salaata shanannee salaata haraami fi halaala dalla gadda. Hijaabni sirrii dogoggora kiyya. Dogoggora kiyya maaliifuu sun anarraa sigaltee wanni ati dhuftee galmaa galgala waa hijaaba natti haasawatti kan jaartiteetii miti qaadhimaaf hijaabati maaltu jira maaltu jira. Hai. Obboleettiitii yaa barate. Obboleettii taanaan jechuun baafadhaa kottu gaa. Kottu. Subhaanallah akkas hin jenne taayi. Uffata hin baafadhu hin jenne bara. Lakki obboleettiin obboleessaa faajina biyyi miti kaa akkas taanaan. Hai sirri kaa obboleettii manaan jetta. Lakki anaaf warra tiiktooka irraaf jedhe anan mallee. Anaaf si obboleeyyanii warra tiiktooka irraatiif jedhe anan ofii kiyyaaf hin jenne. Yaa obboleessa naaf obboleeyyanii beeku. Obboleeyyanii beeku. Obboleettiitii yaa miti ati. Obboleettiteetii miti ani akkamittiin obboleettiteeti si faajina biyyi hidhani. Akkas obbolummaa yookaan ta dhiigaa san hin jenne baran. Ta dhiigaa hin jenne tan amantii jedhe malee allafeeti. Amantii Islaamaa walii qabna. Obboleeyyan Islaamaati ilmaan Oromooti hara lamaan walii qabna. Ati obboleessa kiyya dhaggeeffadhu na dhiiftamu an dhiiftu. Inshallah ni uffadhu. Yoo rabbi naa laaffise ni uffadha inshallah. Atama niqaaba kana hin uffadhu jettee jala sararte dhiifteertaa bakka. Abadan ni uffadha. Abadan ni uffadha wallahi inshallah rabbi naa laaffisu. Bakka akkana jennee bara akkana feenee barka jalqabuma akkana feenee. Abshir ana raas mataa kiyya irra jirtu obboleessa kiyya siif ni uffadha wallahi. Galatooma. Ayyee heeruma moo hin heerumta moo hin heerumte amma booda. Ni heerumu wallahi. Gaafa hireetti ginaa dhufte ni heerumu wallahi. Maaf ni heerumu nan dhiira. Ni heerumu dhalaa waajiba heerumni ni heerumu. Ni heerumu rabbi naa fidu ni heerumu. Ni heerumu. Ayyee hin jira dhiirri hin jiraati ati ni heerumtaa wayita kan dhiira dhabame jettaa dhiiratu akkana na godhe jettaa hin jedhiniiti ni heerumtaa dhugama kibu. Ni heerumu ni akkam fedhu. Ani miskiin dartuu dhala miskiinan fedhu ni heeruma. Ni heeruma dhufe ni heerumu. Ayyee ijoollee qacalee barbaadamoo dargaggeessa jajjaba barbaadamoo jaarsa barbaadda. Jaara jajjabaan fadha jaarsa maaltu godha awwaaluuf hin deemaan kafaa qaduufi shaada jajjaba waggaa 35 fi 40 barbaada abbaa qabeenyaa ta'uu qaba ilmi qabaachuu qaba shaada ani miskiinan fadhu yaa miroo daha alፈልግም የብር daha alፈልግም nama jajjaba jechaadha qawiyyii barbaaddaa jechaadha. Ayyee mee misaali nama tiiktookii kanarra jiru keessa dargaggeessa keessa nama akka eenyu barbaadda? Namni jira nuti tokko baadii rakkoo isaan jiru obboleessa kiyya. Silaa jiraate qaataan ashaaffadee heerume. Ayyee miidiyaa hawaasaa keessaa baanee dachee irraa nama akkamii barbaadame? Akkam isaatiin heerumuu fadha. Akka Jawaar Maammaffaa. Akka eenyu? Akka Jaalmarroo fa'aa fakkeenyaaf. Nama gaheessa jedhamu. Nama akkasiitiin fedhe nama lallaafaan fedha. Ati dhugama jireenya bosona keessaa ni dandeetta Jaalmarrootti si heerumsiifnaati. Rakkoon qabu abshiru. Jecha inni nu dandeetii milma namaati. Ayyee tole Jaalmarroo qabneef hinnaati achi booda ammoo
طيارة برا جهادي على ما تراضينا عليه من المهر المذكور بدي يوم درلي لك طيارة القبة برا ما جت. أيه تاتي أتي أما أكا غرتي ولي غلتي سومالي في إثيوبيا سننغورين كا أتي بودا كان شهر دوبا ديبتي إرغسي كابسوجي ما دوبانا كانوا تنغوني أما قافي خبرتي هم في تاني غافي تكتوا في ما غافي في تاتي يتا مو جيتشو نتي إن سدا تواي بوليتيكا كان أجلس سنة أبشر سداد أنا سدادتون تبلي سوي سدادتون كم هني تفوف أيه وقا ميكا بيجارة باتيتت وقاتل أيه محمد وأشي دي محمد بيا إثيوبيا جرو أكا ميري مالين غراغرم ما قب محمد غراغرم ما قبل من ما توقيتها هندنو توقيتها لان سمو ساتي ولا بملء ilmaan oromoo tunduree jechuun barbaade. Nama lama yoo sitti fidan ayyee kan biyya keessaatiif kan biyya alaa yoo sitti fidan kamitti heerumtaatu sila. Kan beekumsa qabutti ni heeruma kan beekumsaa fi qabeenya qabu malee ani biyyaan hin madaalu nama. Biyyaan hin madaaltu. Ayyee Maammadoon biyya alaa garteetiniin hedduun isaanii natti naalina warra jala jirtan. garteetiniin maal jedhanii wannaa sanisii ka buufatan maal jedhan durba wayita buufatan maal jedham ambiteen maal jettiisii Download? laa daawloodi ijaazaa jette ijaazaa san buufatuu ka barate Maammadoon biyya alaa amma kamtu irra si horata jetteeti ilaaltaatam dhugama isatu irra si horata afaan baradhu obboleessa kiyyoo afaan hin beekne ijaazaa jechuun boqonnaa jechuudha. La. Ana akka afaan warra keessanitti warra Maammadooti baateetti haasa'e malee ana akka yoo ka'u caqasikaa ani hiikkaa afaanii yookaan lugaa afaanii barsiisutti hin jiru kaasirratti bar. Ayyee bar Maammadoon ijaazaa buufatu sun baalagee sharmuuta jedhama bakka iyyuutu dhaggeeffadhu. Bakka iyyuutu gazaama. Garuu immoo ijaazaa buu jechuun boqonnaa fudhachuu akkas dura waliin dho'in egaa. Hiika miti qaama. Hiika hin jenne nama. Luga afaanii osoo hin ta'ini jechicha ka itti fayyadamu yookaan yeroo ammatti itti fayyadamtan haala saniin. Dubbiin adda addaatti bira kuti bileessu bira kuti. Qoy lamini zallaallu qoy. Maali hedduun tuni si qoytii miti. Adeero fayya, dubbii daddartuu hin danda'u. Ayyee.